قاعدين انجلفا يونا بيين انجلفا يرجع قاف سنبرباد ايوا غافي توكو غافتاني سازوات اللان افان روبوت مالي منتمي افان روبوت نايكمتي no ana fana remote beku koy kana de gefadu kana fi koy daga fatu den de ta farahan koy rabbi jechu mala fana roboot kana fu hinjiru jechu rakkina hikamu daga fatani hamad koy ka farahan ay farahan rabbi jechu mala ta fana roboot ka beektu natimi ايش انا دغيفدوش كان ركون غافي نغافتو دنديتا koy anjira kuno igarabi nim beku jette rabbi jechu na fana roboot mali hay malta tesa ani kana sinjade gafik yanade bisito no gafik ya amman akka hoda fakkasa akka tisfana de maturu mama amma yo sigafata debisu tanan ale wasal nagat afan ormoti rabbi jechum mali afan ormoti tindu patta tindu bana rabbi jechala rabbi ki yana yegi jechala afan ormoti rabbi jechum mali afan ormoti ani rabbi jade kadade himbe ko wana himbe ke kamitan be kada ya kristos jesus na egi jade ni kanan mana ba rabbi jechum be to chuda ani beku ani kristos yesu tanamana karas dafa fam baratte ko tuba kasamo chufado yokim boy na mabra gafatu sifana gadi bonena kuta kana fi yu hinjiru safara wata kaje chuni barbada me me charra shaje chu dem bakat wata wani dem wajo buchayo ne akana maruma gadi bote no arka gadi bote garuma mujucha wannan sinje mucha me kanje dwani ati waka kan kese si ume me makamal juru jamtame ani waaqa kiyya sana uume kristos yesus tuna uume uuma ko galanni sifata waan uumtee tiksitee waan yeroo kana nageesseef galanni ulfinni teessoo samaayi keeratti sifata uu jedhen kala galateeffadhaan ani waaqa yesus ente waaqni kan ke maqaan isaa eenyu kaati maqaan isaa eenyu kristos yesus uume tiksee yesus tiksaa gaarii ta'e me yesus maqaa waaqaati kan jedhu ragaa kennimeeti gabaabsi yesus maqaa waaqaati isaa hayyee qoy oke rakkinan qabu kanaafiyyuu allah kan jedhu yesus maqaa waaqaati sin jedhe yaa mucaa yeroo gabaabsi olii gadi hin fiigin yesus maqaa waaqaati gabaabsi jara bulleessaa deemna gahaadha habarsaa hin gaha mucayyooni wanta kan beeku maqaa waaqa siidhaan beektuuti mucayyoo midhaa jaraatu nama biraa galchii baabasaa dhiisme jiruu jechuudha kanaafiyyuu injiru rafi deemi injiruuti waaqa kan keetuun beektu deemi rafi gadi bo rafi ofirra deemiti nama waan tokko beekne nama waaqa ofidha maqaa waaqaan beekne akkami walani wajjinaa saansaa yesus yetti maqaan yesus maqaa waaqaati miti waaqni yesus jedhamu hin jiru yesus kan jedhame mucaa xiqqaa maryam irraa dhalate mucaa ilmeen ulfoofta ilma sindeessa maqaa isaas yesus jette moggaaf ilma dhiiraan deessaa jedhaan innaho tisannishaalesh wandi rijimti wal jaallesh isub simoonim yesus tiyaallesh jedhatiin dubbata macaafa keessatti ulfoofte ilma deesse ilma dhiiraa saniin yesus jedha maqaa yesus jedhu maqaa waaqaa akkana jedhu jira osafaraan irratti dubbadha sakana maqaa waaqni yesus jedhamu jira osafaraan injiru waaqayyoonni yesus kristos isa isheen jettu kuni waaqayyo isa ilma namaati ilma namaadhaan waaqayyo jedhu sana kan jedhu waaqessanii malee macaafa qulqulluu keessatti kan kumoofaa keessatti elohim jedheeti kan inni taa'e sigalee elohim yookiin elshadaay elohim waan garaa garaatiin kan inni jiru jechuudha waan kanaan alaa waaqayyo yesus jedhamu hin jiru yesus kan jedhamu hin gadda waggaa 2025 kan beereef waggaa 2025 lakkoofsise haadsa erga deessiti maqaa kun gabbeete san dura maqaa yesus jedhamu namni beeku tokko hin jiru jira jennaan fidi macaafa qulqulluu keessatti agarsiisi kan kumoofaa keessatti yesus wanti jedhamu tokko hin jiru hin gadda gaafa dhalateera yeroo dhalatu baannaan bee nama waggaa 225 lakkoofsisedha waaqayyo jettee yesus waamuu hin dandeessu hunda gongoraa keeti lammaffaa waaqayyo amma jettu akkuma yusina jedhan ustaasa wal yeroo jalqabaatiif onesimoos nasiib yookaan immoo abbaa gammachiistu afaan oromootti saabaa jedhamuun amaariffaan jechuudha amaariffa afaan oromootti kan barreeffame saabaadhaan kan dhufee afaan sanarraati afaan giriik yookiin immoo hebruurraa kan hiikeessadha malee waaqayyo jedhee elohimiin namni san dura fayyadamaa jira fidinaan jedhime inni hiikuu duratti namni afaan waaqayyo jedheedhuma macaafa Itoophiyaa keessatti fayyadamaa ture hin jiru diggata waaqeffataan fayyadamuu danda'a waaqeffataan isin dursiti waan ta'eef Itoophiyaa keessatti isin kaleessa dhuftani anunnaan korkorkor jechuu jammare reefi isaa jirtu sinu akka nama kubbaa taphatu meedaa keessa yeroo ani reefi ijoollee wayiyyuu saniifuu waaqeffataan jechuu dandeessa al tokko si kabbade nan xumuradha ogliju gochaan so waaqayyo rabbiin jennaan nuti afaan oromootti rabbiin jennaani inni beeku waaqayyo jedhaani inni beeku rabbi jedhaan si galee ammoo akka macaafa keessaatti waaqayyo na teettu waaqniyyuu waaqadha samii kana waaqa jedhee waama
Museedhaan waaqa deewwama. Kun hundumtu waaqayyoom isa dhugaa sagadamuuf jechuudha miti. Lama jedhe. Ka sadaffaati Ingiliffaa yookiin Arabiffaa Allah jedhee jiru afaan Oromootti waaqayyo jedhiti jijjiirii jennaan isheenis jijjiire. Afaan Oromootti jira lakki Allah jedhee taa'uu qaba tiraansileetii keessa naan jedhan hindee. Hiikedhamee kee akkamitti Allah barbaadda achi keessaati. Indeet ganyaal Allah. Hin jiru malee afaan Oromootti hiikee Allah barbaadda achi keessa afaan Oromoo keessa akkamitti Arabiffaa barbaadda. Kun wallaaluma malee. Fakkeenya afaan Giriikiitti waaqayyo kan jedhu afaan Giriikiitti naa eegisiin jedheen afaan Giriikii keessa meerre waaqayyo kan jedhu afaan Giriikii keessaa akka nama barbaaduuti bar. Waaqayyo afaan Oromiffaa afaan Giriikiitti hiikimee jedheetaniin afaan Giriikii keessa meerre waaqayyo kan jedhu afaan Giriikiitti siin jechuudha. Mee warri kun kiristaanonni dhiironni jiran beekaan dhiira qashi barakatiinis keebeekinis jira. Mee seeruma afaan seerota keessatti afaan tokko gara afaan biraatti gaafa eegtu jechuma sana dhaqxee achi keessatti argachuun hin danda'ama. Mee natti agarsiisa natti himani. Waaqayyo amma jedhu afaan Oromootiin deemanii afaan Giisiitiin yookiin afaan Giriikiitiin yookiin immoo Ibruutiin naaf hiikanii waaqayyo jedheen kaa mee keebeek natti miti yoo jette natti agarsiista yoo rakkette immoo gaaffii keetti fufi. Keebeek. Anuu sanuma ittiin gaafachuuf bara faranji matakkaayyuu oh my waaqa jettu dhageettanii oh my god malee faranjiin afaanuma isaaniitiin oh my god malee oh my waaq faranji jettu takkaa dhageessanii. Hin jiru. Inni muslimaa bara ustaasa faraa. Kanaafuu rabbiin maqaan rabbiin quraana keessatti akkuma Allah jedhu isaan biratti gaadiidha. Afaan Oromootiin waaqa jechuudha. Namni hin jiru tiraansileetiin faranjii takkaa oh my waaqa jettu dhageessanii kennatti babbareechuuf jedhe malee. Kanuma deebiin kan gabaabaa dabaraa kan nama rabbi yoo jallise qajeelchuun ulfaatu. Itti fufaa dhiifama. Ayyee jizaakollaa khairan. Dhiifama godhi malee baay'ee dubbachuu osoo hin taane. Ayyee. Jarri abaalinnatii qabu waan ta'eef abaalinnatii kana eessatti akka guutan isin adda baastanii baruu qabdu malee amma abaalinnatii paartiin jira garaagara amma beektu as keessatti amma warri Itoophiyaa keessa jirani. Ayyee. Abaalii garaagaraa qabna jedhu malee Yesuus tikkilinyaa Yesuusiin akka jarri abbadaan jira. Ayyee. Xumuradhu inshallah. Kiristaanota galchaa jira. Dhiifama ishee keebee kanaas si buuse. Kiristaanota gashaa. Sagaleen na biraati moo isa biraati dhaga'amaa hin jiru? Kan saati rakkoo qaba. Ani gadi bu'u. Rakkoo kan saawwate isuma gabbuufneeti kiristaanota galchina. Anillee baay'ee turuun barbaadu ture isuma. Maaliif jennaan Allah jechuun waan baay'ee dheegnisa. Allah jechuun Ar-Rahmaan jechuudha, Ar-Rahiim jechuudha. Sigalee Al-Khaaliq jechuudha, Al-Mutakabbir jechuudha, Al-Muhaymin jechuudha. Maqaa hedduu of keessa qaba. Allah jechuun waan hedduu of keessatti qabata. Garuu gaaddi ka jettu hiika tokko malee hin qabatu. Egzaabeer ka jedhu hiika tokko malee hin qabu. Ammallee Waaqayyo ka jedhu hiika tokko malee hin qabu. Afaan Arabiffaa keessatti Allah ka jedhu garuu hiika hedduu qaba waan taateef bakka sana garuu wanti bu'u tokko hin jiru waan ta'eef afaan Oromoottis ta'e Ingiliffattis ta'e afaan Amaariffaatti waan jarri Waaqayyo jedhaniin sanaan gaaddi jedhaniini yookaan immoo Waaqayyo jedhaniini yookiin Egzaabeerii jedhaniini. Waan kana alaa garuu Allah jedhee wanti bakka bu'u tokko hin jiru. Allah sana ibsuu hin danda'u jechuu wata afaan kun. So kanaafi gaadii fi Egzaabeerii waaqa inni isaan jennu kun sabiidha jechaadha. Sabii Allah jala jiran jechaadha wantichi. Saba warri isaan jala warra jiran jechaadha akka keessatti mitiire. Akkas osoo hin taane Waaqayyo fakkeenya afaan jarri beekaniin Allah sana kan ibsuufii danda'u kan bakka bu'uufii danda'u sana jedhameetu fudhatame. Afaan Oromootti fakkeenyaaf Allah sana kan ibsuu danda'u akka afaan Oromootti akka jarri beekanitti maali ka yeroo jennu Waaqayyo jedhanii waan jarri waaqa tokkicha sana gabbaranii fi Waaqayyo jedhu sun bakka bu'a jedhameetu Waaqayyo sana bakka buufame. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaatti Egzaabeer kan jedhamu sana maali jennaane sanatu bakka bu'a jedhamee kaa'ame malee Egzii fi Beheriin kan dhufe waan lamarraati waan walitti qindaa'e jechuudha. Warri afaan sana beektanii yookaan kana erga taate Allah kan beeku warra afaan Arabaa dubbatu duwwaadha jechaadha. Waaqa kan beeku. Ani Oromoyyuu nan beeka sirriitti Araba qofa osoo hin taane. Jechuun ati fakkeenyaaf amma quraana kan barreeffame afaan Arabaatiin quraana san gara afaan Oromootti gaafa jijjiirru waaqa jettee jijjiirte garuuti quraana irratti barreeffamee kan jiru afaan Arabaatiin Allah jedheera. Afaan Ingiliffaatiin nuti gaadiidha kan beeknu. Gara afaan keenyaatiin waaqa kan jedhu sana kan beeknu. Kanaafi Allah inni jedhu kuni warra afaan Arabaatiin barreeffamee Araba duwwaatu